Durso afaan faranjiitti jijjiiramuun rakkoo takka illee hin qabu. Garuu immoo hujiin silaa gartee inni godhu jiru yoo ummata Itoophiyaadhaa ka gammachiisu taate addunyaan guututti gartee afaan addunyaa guututti akka hiikamu silaa ni barbaanna nuti illeen. Isin ammoo warri gartee waan akkanaa ta'an natti ergitan. Yaada gaarii irraa kaatanii natti ergitan. Oota kaan immoo dura deemaan keenya kunoo akkanatti gartee kitaaba babbareedaa nuu barreessee kitaabni ida'amuun kuni afaan chaayinaattis hiikamuuf deemaa jettanii erguu ni dandeessan. Natti erguu ni dandeessan. Isaan rakkoo takka illee hin qabdu. Wanni nuti immoo jechaa jirrus nuu dhaga'uu qabdan. Waan nuti isiniin jechaa jirru kana gartee nuu dhaga'uu qabdan. Okay? Namni fedhee kitaaba amma bara dhugaa dubbachuudhaaf amma yeroo gartee kitaaba barreessuudhaa ChatGPT'n kitaaba isiniif barreessanii beektaniimi. Promptii barreessitee keessee ChatGPT'dhaan gartee mee kitaaba kanaa nu barreessi jetteeni amma kitaaba rakkoo Itoophiyaadhaa naa barreessi yoo jetteen ChatGPT'n daqiiqaa 10 keessatti kitaaba rakkoo Itoophiyaadhaa sii barreessa. Dhugaadhaan isiniin jaabeeqa. Kitaaba inni barreessee kitaaba isaa gartee gara afaan chaayinaatti hiikamuun waan gaariidha. Rakkoo takka illee hin qabdu. Nuti gartee guddina jenneeti akkasii fudhanna. Garuu immoo wanni nuti dheebonneef wanni nuti barbaannu biyya nagee taate. Biyya uummanni keenya gabbahee itti hojjechuu danda'u. Itti qotachuu danda'u. Ilmaan itti barsiifachuu danda'u. Biyya inumaatu gartee diina biyya keessaa itti firaa xiqqeessitee diina alaa gartee warra akka TPLF kanatti fa'aa achi garagallu. Isin galtee warra gartee akka Eertiraa fa'aa itti garagallu. Waan nuti gartee liidar akkasii barbaanna. Biyya akkasii san barbaanna. Biyya gartee waan xixiqqoodhaaf lolli gartee saayidiidhaa kuni dhaabbatee tichi Prime Minister Abiy liidara yeroo lolaa ta'uusaa if garsiiseeti jira. Isin galtee kuni waan guddoodha. Liidara yeroo lolaa. Maaliif akkuma gartee biyyoottan hedduu keessatti liidara hunda akkaataa lola irratti gartee lola itti gaggeesseetu ilaalama. Liidarri dhugaadhaa lolaas gaggeessuu danda'aa ja'aniiti ilaalan. Dr. Abiy liidara amata 4 dura liidara lolaa akka ta'e nu garsiiseeti jira. Garuu immoo liidara nagee buusus tahee biyya san keessatti amma booda lolli nuu gahee jira. Gareen gaara keessaa lola godhaa jirtanii fi shiftaaleen adda addaa tan biyya keessaa gartee karaa guddaa irratti gartee nama haleeltu. Karaa cufuu dandeessu. Saaminsa adda addaa gootu. Akkasuma sanitti gartee maqaa adda addaatiin biyya keessa sossootu tuni yeroon itti dhaabbachuu qabdi. Yeroon itti dhaabbattu amma. Uummanni keenya odoo gartee beela hamtuu keessan seenne akkasitti gartee nagee buuftee diinni keenya TPLF. Diinni keenya Eertiraa. Maaliif TPLF Eertiraadhaan deeggaramaa jirti. Suudaaniin deeggaramaa jirti. Ijiptiin deeggaramaa jirti. Yoo gartee mootummaan Itoophiyaadhaa kana kan beekne taate ani obboleessa keessan isiniif hin himu. Deeggaramaa jiraachuu bira dabarteeti gareen TPLF tuni waraana gurguraa jirti. Waraana gurguruun yoo beektanii Suudaaniif liqeessaa jiraniif Suudaaniif oguu waraana liqeessan Suudaan tuni gartee horii kafaltiif daldala beekaa kun bizinas. Okay? Kana keessa meeshaalee waraanaa haaree gartee warri Suudaan oguu warra TPLF kanne cinaa lola irratti itti fayyadamaniiti cinaa gara naannoo isaaniitti galfachaa jiran. Meeshaa haaree jechuudha. Daangaan Itoophiyaa fi Suudaan jidduudha ammallee banaadha. Akkasuma san mootummaan Eertiraatii fi warreen TPLF fadhinnaa takka qaban waliin hojjechaa jiran kuni biyya tana jeequudha. Biyya tana diiguudha. Okay? Kanarratti gartee haa xiyyeeffannu. Pirezidantiin Prime Ministerichi Itoophiyaadhaa marsaa itti aanu kanaaf amata 5 itti aanuuf filannoo injifatee jira. Akka feetanillee yoo jettan ani gartee hin injifanne hin jiru. Filannoo injifatee jira. Okay? Namni keessatti hirmaatee fi jinni san teeknikaalitii yeroo biraati irraa haasawina. Garuu immoo injifatee jira. Tanarra walii gallaame injifatee jira. Amata 5 as deemu kanaaf nagee biyya tana keessatti buusuu. Okay? Akka gartee namni hojjetu. Akka namni gartee investimentii illee akka biyya seenuu dandeessu.
horii gibira ummata irraa gartee haalaan irra deddeebitee guuruudhaan biyya ijaaruu hin dandeessu. Biyya ijaaruudhaaf hojiin haareenii uumamuu qabdi. Wanni haareenii gartee qotee bulaan keenya akka biraatti qotee bulee jiraachuu danda'uudha qaba. Waa hedduudhaatu jira. Wanni kanarratti gartee haa xiyyeeffannuun isiniin jechuu barbaada. Duba gaa eega gartee maqaa TPLF dhooyne booda gaa guyyaa kaleetis guyyaa arraatis gareeleen TPLF tuni irra deddeebitee mootummaa Itoophiyaatti takkaa'u mootummaa federaalaatti qubalaachaati jiran. Inumaa guyyaa kaleetillee akka isaan jechaa jiranitti mootummaan federaalaa duruu lola nurra bantee jirti jedhee Dabratsiyoon Gabra Michael haasa'u godheeti jira. Inumaatu dubbiin achitti hin dhaabbanne arraan tana gartee namtittiin asirra gartantuuni maqaan siidhaa Monjeriinoo jaaniini namtittiin tunis reefuun tana gartee ibsa godhaati turte. Akka gartee isin jechaa jirtutti mootummaan federaalaa guutumatti gartee waraana siidhaa sochoostee naannoo keenya kana keessa naquu bira dabartee kutaalee keenya keessa takka ammoo naannoo Tigraay keessa neexee waraana robbanuudhaaf waa hundaa gartee xumurattee akkuma waraana robbananii jiranii. Nuti kana dura dhaabbannee falmachuudha qabnaa. Waraanni gartee mootummaan federaalaa nurra godhaa jirtu kuni heeraan alaa biyya teenya diiguudhaafi. Okay? Jetteeti gartee akkanatti haasawaa jirti. Gareen tun dhugaa dubbannaami gareen tuni garee balaaleeffamuu qabdu qofa odoo hin taane mootummaan waan godhu gadhee gartee isaan kana aangoorra haasuu qaba. Akkasuma sanitti warra gartee isaan gargaaraa jiru wajjinis falmiin godhamuudha qabdi. Biyyatee warreen biyya alaa teessaafuu gartee Eertiraadhaa fi Suudaan, Ijiptiin warra akka kanaa kana gartee deeggaranii lola gartee biyya teenya irratti akka ka'u akka biyyattii tuni gartee guutuutti diigamtu godhuudhaaf hojjechaa jiran. Mootummaan tuni yoo gartee kanarratti xiyyeeffatte hedduu gammanna. Hedduu biyyaafis gaariidha jenneeti amanna. Isin galtee dubbiin tanaafuu wanni gartee ammaan tana irratti hojjetamuu qabu silaa warreen akkanaa kanafatti xiyyeeffachuudha. Nageenyi biyya keessatti bu'uudha. Tanaafuu gartee uummanni illeen yaada mootummaa federaalaa qabdu kana federaan gartee lola kanaas haa ta'u takka immoo lola itti aanu lola gartee Eertiraa wajjinis haa ta'u akka uummanni cinaa dhaabbatee falmii isaanii gaggeessan irratti hojjechuutu gaariidha jenna. Okay? Tole gaaffii biraati gaaffii adda addaa gaafachaa jirta. Tan yeroo biraatti dhufna. Ta gartee jijjiiramaatiif kanaan ani kana bara irraa dubbadheetiin jira ni yaadatanii mana keessatti bara filannoo itti aantu kana keessatti nama hedduutu aangoorraa ka'uu ta'an je warreen aguun akkana jiru dhageeyaa turtan mana keessa yoo jiraatan mee sagalee tana mallattoo naa godha. Ni yaadatanii amma dura filannoo duraan isin jechaa ture. Filannoon tuni hogguu taate booda mootummaan haareenii gartee ijaaramtu mootummaan Abiyyi nama hedduudha hojii irraa gaggeessu teessin isiniin jee warreen gartee ministeerotaatis ajajoota adda addaatis jara kana hundaa'u hojii irraa kaasuuf ta'anii isiniin jee ture. Ni yaadataniimi akkana laal warri mana keessa jirtan godhuu qabdiis beeka godhuu qabdiis maaliif yeroo hedduu gartee haaromsi tokko tokko godhamuudha qaba. Akkasuma sanitti immoo tana keessa gartee mootummaan Itoophiyaa mootummaan federaalaa gartee waa'ee korraapshinaa kanaas yoo gartee irratti xiyyeeffatanii hojjetan hedduu gaariidha jenneeti abdanna nuti. Beeka korraapshinni keessaafuu gartee kiraa sassabtummaa fi malaamaltummaan tuni biyya diidi malee biyya hin jaartu. Namni kuni uummataaf hojjechuu bira dabreeti fedhinnaa mataa isaa jala deema. Okay? Wanni gartee amma irreedduun keessan gama duubaati hogguu gartee Jawaar waa'ee malaamaltummaatii fi saaminsa lafaatii fi hattoomin adda addaa hogguun irraa barreessu cinaan keessan gartee isinillee jechuu isinillee hin baanu garuu immoo warreen gartee faarsee bulan irreedduun isaanii hin fadan ni rifatan. Rifataniiti gartee Jawaar sobu jira Jawaar akkas jechuu jira maarree bikka gartee yaada Jawaar jee san irratti dhaabbatanii Jawaar hin falmine Jawaar arrabsuu barbaadan. Like yaada gartee irratti mormuu qabdu dhiiftee nama arrabsuu jechuun durumaanuu gartee waan mormitu qabdu jechuudha. Yaada dadhabaadhaan deemu jirti jechuudha. Okay?
Juwaar kunoo warri kanaa kun lafa saameeti lafa gurgurachaa jira. Ummata gartee boochisaa harkaa fudhataniiti lafa saamanii gurgurachaa jiran je'ee hogguu barreessu. Lafa tana gartee namni kun saamutti hin jiru akkanatti heeraan kennamee fi namni kun gartee lafa tana akkana godheeti gartee biyya itti ijaaruudhaaf deema takka gartee ummata lafa san irraa ka'ee akkanatti waa godheefiti lafa kana irraa fudhatee takka mana ijaaree fi takka horii kanneefi jettanii yaada san barreessuudha qabdan malee wanni gartee Jawaar ifiteetiifuu atuu hatu jirta ifiteetiifuu gartee dhabdeeti ifiteetiifuu gartee lafa saaman turre maarree jaanii gartee ifiteetiif kuni waan ragaa inni ragaadhaan haasawaa jira immoo isa faarsee bulaan ragaadhaan deebii godhaan jiru sanirraa gartee ifee gungaarii yoo gartee waan inni juusan dhugaadhaan miti yoo hojjettu taate yaadaan gartee as bahee falmu yaadaan mormuun hedduu gaarii maaliif warreen biraatiif illee barnoota ta'a. Oduma gartee yaadaan hin mormine nagee immoo abbicharratti xiyyeeffachuu jechuun dadhabina yaadaati. Dadhabina waan gartee falmu jirtuuti. Okay? Takka immoo dadhabina keetis ni ta'a. Akka nam tokkotti nuti lafti uummata keenyaa akka saamamtu ni barbaanna hin barbaannu. Lafti inumaatu gartee nuti faan akka yaada keenyaatti nuti lafti ta mootummaadha akka taatu hin barbaannu nuti. Akka nuti itti ilaallutti. Abbichi lafa qabu san lafa akka fedhetti gurgurachuu danda'uudha. Mootummaan sarviisa mootummaan kannitu maal warreen itti waliigalee lafa gurgurate mootummaan kaartaa kennuufi kaartaan sana immoo akka dhugaatti gartee dhugoonfamee lafarra jiraachuudha. Namni fedhe gartee akkanumatti fuudhee lafa takka nam sadiif gurguree kaartaa sadiitti baasee akkasitti gartee waan adda addaa irra dalaguu kana mootummaatu dhorkuu qaba. Okay? Garuu immoo abbichi lafa qabu ifii isaatiif gurgurachuu qaba. Mootummaan lafa namaa fuutee investara biraatiif jettee gartee kennuunis kuni waan hin taane yoo dhugaa dubbanne. Abbichi gartee silaa horii lafa san qabu isarraa mootummaan isa sanirraa horii fuuteeti investaraaf qiisha investaraa kaa'u jirti jechuudha. So abbichi lafaa san miskiina ta'a. Kuni waan dogoggoraati. Wanni kun sirreeffamuudha qaba. Abbichi gartee lafa qabu horii isaati. Lafa isaasan gatii ifii barbaadetti gartee akka gurgurachuu qabutti. Achi booda yoo gartee warri investaraa abbicha lafaatirraa akka fedhetti bitate san rakkoo takka illee hin qabdu. Garuu immoo abbaa lafaa miskiineessitee miitee investaraaf lafa kennitee takka gartee warra mootummaatiif lafa kennitee takka warra mootummaadhaaf faarsee bulaadhaaf lafa kennitee gareen kaan gartee miskiinaan kuni dhugumatti gartee wanni gartee guddina itti miidhu takka waan akkanaa kana fa'aadha. Kuni sirraa'uudha qaba. Okay? So waan kana hundaa gartee yeroo biraas irraa haasofna ammoo mootummaa as deemtu tana keessatti qalbiidhaan dhageeffadhaa Dr. Abiy dhugaa mootummaa as deemtu tana keessatti nama hedduu jirra haasuu qaba. Haasuu qaba. Warra haaree gartee warreen ammaan tana sababa gartee ministeera daataadhaa fi rabshaa adda addaa warreen gartee isatti amanuu ol baasa. Ol baasa. Kuni tooftaa poolitikaadhaati, tooftaa aangoodhaatis. Godhuu qaba, godhuu qaba. Ni godhaasi. Tuni irratti illee waliin dhibina. Kana keessa immoo warri tokko warreen gartee isin hojjechuu jira, waan akkanaa godhee jira, namni kun maaliif ka'a jettanii yaaddan. Kan gartee isin hin gammanne jiraachuu ni danda'a, jiraachuu ni danda'a. Oromiyaan nama biraatiin buluu ni dandeessi, buluu ni dandeessi. Maaliif Shimallis Abdiisaa dhagaa amata meeqa bulchaa jira? Jijjiiramni gartee Oromiyaa irrattis dhufuu qaba, dhufuu qaba. Akkasuma sanitti kutaaleen Oromiyaadhaas kan biraas gartee gara biraatti gartee gara silaa Oromiyaa jala deebi'uu irratti waa hedduu hojjetamuu qaba, hojjetamuu qaba. Kana keessa gaafa gartee abaluun kun aangoorraa bu'e dhugatti gartee abaluun kun maal biyya tanaaf godhee? Okay? Maal biyya tanaaf godhee jennee gartee irratti mari'achuu waan gaariidha. Irratti dubbachuu waan gaariidha. Kuni gartee qooda walii jiru. Amma fakkeenyaaf namni hedduun waa'ee gartee Oromiyaa irratti yogguu dubbatu dhugatti gartee kutaaleen takka gartee daangaan Oromiyaadhaa akka yeroo Shimallis Abdiisaa bulchaa jirutti hin miidhamne takka gartee lafti akka gartee yeroo isaa kanatti hin saamamne jedhanii namni hedduun yaada adda addaa kennaa jira. Sanis dhagayaa jira. Okay? Garuu immoo ilaa hanga gartee inni aangoorraa bu'u waaqni jiraatus yaadni haariin jiraatus irraa dubbachuu ni dandeenya.
akkasitti gartee nu quba qabaadhaadha obboleeyyan keenya